nama baay'eetutti nama miidiyaanis darbee Profeesar Maraaraa jedha inni beekamaadha isa duwwaa otoo hin taane inni dubbii qarshii duwwaa hin taane waan sii malu innaa dhabdee namni sii gadi isaa ta'uu namni sii qixxee keessaa ta'uu maal isaa ta'uu innaa siyaasaan si bira darbiyyaa siyaasa keessa taate jirtuu fi innaa si bira darbee deemu innaa waan baay'een tini ta'uu xinnoo sitti dhaga'ama. Shigale dabballeen yuunivarsiitii gubbaatti murteessaa taate maal hojjetaa maal dubbataa eessa ulaadhaanii waan sii malu waan sidhaat argachuun irra jiru naa si dhoowwachuu dandeessu sitti dhaga'amaa jechuu kooti waan kana isa malee waan qarshichis waan guddaa ta'e otoo hin taane garuu sitti dhaga'amaa jechuu kooti. Waan sitti hojjechamaa jiru mirga sabaatiin dhaabbadhe jaa jettee fi kara deemaan dabballeen qarshiin bitamee socho'u innaa sirriitti murteessee siin akkas gochuu danda'u mana yuunivarsiitii si baasee manaa si baasee manadhaa si galchee jarri kun qawweedhuma qabu malee waan hin miti beekumsa nu jaala qabaatanii waan maal ta'anii miti. Innaa kun sitti hojjetamu sitti dhaga'amaa jechuu kooti. Isadha guddaan dhabee jedhee kanan yaadu isadha jechuu kooti.